Hordoftoota keenya jirra jirtu ani gurmeessaadha. Sagantaa har'aa waliin barannu keessatti moobaayila keenya fayyadamuudhaan akkaataa kamiin Maayikiroosoft Exceelii fayyadamuu dandeenya isa jedhu waliin ilaalla. Egaan hordoftoota keenya soofteeriin kun WPS Office jedhama. Warroottan soofteerii kana moobaayila keessan irraa hin qabne Play Store irra deemtanii WPS Office yoo jettan isiniif dhufa, daawunlood godhatanii dursa buufachuu qabdu jechuudha. Kanaaf soofteeriin kun akkuma warroottan keessumattuu warroota kompiitara hin qabneef carraa baay'ee salphaadha jechuu barbaanna. Asirratti kompiitara keenya irratti akkuma argaa jirtan haala kanaan bana yeroo banu jechuudha. WPS Office jedhama mata duree kanarratti. Haala kanaan PDF illee dubbisaa, Wordis ni dubbisaa, akkasumas Excelis, PowerPointis illee ni dubbisa jechuudha. Jalqaba irratti Wordii haaraa banachuudhaaf yookiin immoo Excelii haaraa banachuudhaaf bakka mallattoon pilaasiin irra jiru kun argaa jirtu. Mallattoo pilaasii kana bakka sanarratti kilik gootu. Yeroo kilik gootan asirratti wantoota afurtu isiniif mul'ata. Asirratti kan mul'atu kun New Spreadsheet, New Presentation, New Memo, New Document jedha jechuudha. New Spreadsheet kan nuti jennu Microsoft Excel isa jennu sanadha. New Presentation kan nuti jennu immoo Microsoft PowerPoint dha. New Memo kan jennu immoo kompiitara keenya irratti yeroo baay'ee Notepad jedhamee kan beekamu sana jechuudha. New Document kan jennu immoo kompiitara keenya irratti Microsoft Word dha jechuudha. Kanaafuu nuti har'a kan laallu New Spreadsheet yookiin immoo Microsoft Excel dha. Dookumentii New Document jedhu Microsoft Word yeroo darbe ilaaleerra toora YouTube keenya irraa ilaaltanii irra deebitan duuba deebitanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu amma Excelii kanarratti New Spreadsheet jedhurratti yeroo tokko haala kanaan nuuf banaa jechuudha hordoftoota keenya. Kanaaf akkuma isin argaa jirtan akkuma kompiitara keenya irraa gubbaa kanarraan argaa jiraattan asirraa haala kanaan ABCD jedha. Irraa olee kanatti illee kun lakkoofsi haala kanaan ni jira jechuudha. Kun isuma kompiitara keenya irra jiru wal fakkaataa jechuudha. Itti aansuudhaan work area isaa waliin ilaalla. Work area isaa akkuma kan kompiitaraadha. Dagalee fi gadeedhaan kan beekamudha. Achi keessaa bakki kun itti tuqnee jiru kun immoo isheen walakkaa kun seel jedhamti jechuudha. Seel jedhamti. Seeliin kun hundi isaanii immoo bakka tokkotti worksheet jedhamu. Asirraa fakkeenyaaf gara jalaarraa bitaarraan fudhatanii ilaaltan gara mirgaarraan sheet 1 jedha, sheet 2 jedha, sheet 3 jedha jechuudha. Haala kanaan sheetiiwwan 3 ofirraa qaba jechuudha. Yeroo tokkicha sheetii isa jalqaba irratti hojjetanii fixan illee isa lammataatti darbuu dandeessu jechuudha. Itti aansuudhaan asirratti immoo bakka kana walakkaarraan kan mul'atu kana kiiboordii kan jedhu jira jechuudha. Kiiboordii Excelicha irratti daataatti seensisuudhaaf itti fayyadamnudha. Kiiboordii irratti yeroo tuqxan haala kanaan kiiboordiin isiniif ba'a jechuudha. Hordoftoota keenya akkaataa kanaan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Itti aansuudhaan gara bitaarraan immoo tuuls kan jedhu ni jira. Tuuls kan nuti jennu as keessa immoo pirogiraamota Excelii keessatti fayyadamu jira. Kan akka faayilii, insartii, mee al tokko tuqnee ilaalla. Faayil, view warroota jedhaman copy paste find warra jedhaman foormaatii keessa illee font saayizii boldii itaalikii alignmentii warroota kana jira jechuudha. Akkuma kompiitara keenya irratti argaman as jalallee hunda isaa ofirraa qaba jechuudha. Akkasuma insartii illee daataa illee riiviyuu warroota kana of keessaa qaba jechuudha. Haala kanaan wantoota fayyadamuu barbaanne keessa deemnee fayyadamaa deemuu ni dandeenya jechuudha. Amma ol dhufnee daataa keenya immoo haala itti seensisuu dandeenyu waliin ilaalla. Bakka seelii irratti yeroo mara seeliin kan nu gargaaruuf daataa keenya itti seensisuuf jechuudha. Seelii jijjiirutu intarza daataas. Daataan akka baatu nuuf taasisa. Yeroo tokko yeroo irratti tuqnu edit, copy, paste, cut jedha jechuudha. Edit yeroo kun barreessuudhaaf aktiivii yookiin immoo reedii yookiin qophaa'aa nuuf ta'a jechuudha. Kanaaf achi keessatti mee daataa barattootaa galchine ilaalla. Daataa barattootaa yeroo galchinu keessatti immoo haala ittiin galchinu waliin ilaalaa deemna jechuudha. Daataa barattootaa yeroo galchinu keessatti bakki kun hundisaayyuu seeliin isaa wal qixa. Yeroo tokko daataa yeroo barreessinu immoo babal'ataa deema waan ta'eef yeroo bal'isuu barbaannu haala kanaan tuqneetiyyuu
qabnee akkasitti walirraa bal'isuu dandeenya. Walittis butuu dandeenya jechuudha. Asirratti akkasitti name of student jennee barreessina. Name of students akkasitti erga barreessinee booddee taab kan jettu jirti kun gama mirgaarraan seerratti cuqaastu bukkeetti darbaa jechuudha. San booda seeks jenna ammas taab jenna. Achi kaanee gosoota barnootaa barataan irratti qabxii fide saabjektiiwwan barnootaa galchina. Fakkeenyaaf afaan Oromoo akkasitti jenna. Asii irra darbee jedhu akkasitti walirraa butuu ni dandeenya jechuudha. Itti aansuudhaan baayoo English Physics akkas jenneetiyyuu daataa akkatti seenutti mijataa jechuudha. Kanaafuu daataa barattootaa keessatti wantoota hojjetaman fakkeenyaaf tootaal, average akkasuma rank kan jennu ni jira jechuudha. Haala kanaan hojjennee ilaalla daataa barattootaa. Name of students jedhu jalatti erga tuqnee booddee maqaa barattootaa haala kanaan galchaa deemuu ni dandeenya. Akkasuma seeksisaas akkasuma barataan kun afaan Oromoo meeqa fides jedhullee kanatti galchaa deemuu dandeenya. Kanaafuu hordoftoota keenya afaan Oromoodhaan waa'ee kompiitaraa akkasumas teekinooloojii fi wantoota adda addaa hordofuu ni dandeessu isiniin jenna. Kanaaf haala kanaan peejii keenya hiriyoota keessan bira akka ga'anuuf illee like, share godhaa hiriyoota keessan biraan gahaa isiniin jenna. Daataa keenya haala kanaan sirnaan irratti galchaa deemuu qabna jechuudha. Baay'ee salphaadha jechuudha. Kanaaf namoonni hedduun kompiitara hin qabu akkamittan hojjedhaa qabxii barataa akkamitti hojjechuu keessumaa barsiisonni akkamitti hojjechuu dandeenya warri jettan salphaatti manuma teessanii moobaayila keessanii illee hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaan daataa erga itti seensisnee booddee gara tootaalii, averejii, raankii illee akka itti hojjetan waliin ilaalaa deemna. Asii daataa keenya bifa salphaa ta'een galchuu danda'uu qabna. Haala kanaan erga galchinee xumurree booddee akkasitti galchine jechuudha hordoftoota keenya. Kana erga galchinee booddee asirratti akkuma kompiitara keenya irratti hojjennu kiiboordii kanarraa yookiin immoo barreeffama sirraatiin barreessina jechuudha. Tootaalii hojjechuudhaaf samiidhaan hojjenna waan ta'eef haala sanaan akkamitti hojjennas jedhu walii ilaalla jechuudha. Jalqaba yeroo mara foormuraa yeroo jalqaba egziilii irratti wal qixaan jalqaba jechuudha. Equal to erga jennee booddee sum jechuun ida'ama open bracket bracketii erga bannee booddee bakka daataan barattootaa kun irraa eegalu gosoonni saabjektiidha san ilaaluu qabna jechuudha. Asirraa afaan Oromoo kanneen irraa eegalu gubbaa qubeerraa caarraa jalqabaa C inni gara gadii immoo lakkoofsarraa immoo caa la'asiin immoo lama jira. Kanaafuu C2 jennaa. San booddee tuqlamee galchinaa. Xumura isaa immoo dhannee ilaallaa. Fiiziksiin F2 irratti dhaabataa jechuudha. F2 haala kanaan erga galchinee booddee biraaketii sana deebisnee cufnaa taab jennaa jechuudha yeroo tokko. Kanaaf ida'ama isaa salphaatti haala kanaan hojjechuu dandeenya. Erga hojjennee xumurree booddee haala kanaan erga xumurree booddee asirratti yeroo tokko kiliik goonee kan jalqabaa erga hojjennee booddee kan hundaa hojjechuu nu barbaachisu asirratti sekendii lamaaf pirees goonee yookiin immoo gadi qabnaa jechuudha.
Erga gadi qabnee booddee xiyyoota kana arganii kallattii gadiitti harkisna jechuudha. Yeroo tokko kanatti qabdanii gadi yoo harkistan haala kanaan diraag godheetiyyuu hojjetaa jechuudha hundasaayyuu. Kanaaf akkaataa kanaan hojjechuu dandeenya. Asiis average illee akkuma ammaatti hojjennaa equal to average open bracket C2 F2 erga jennee close bracket jenna akkasitti average hojjennaa jechuudha. Ammas irratti tuqnee kaaneetiyyuu sekondii lamaaf press goonaa. Yeroon akkas ta'e san booda kana qabneetiyyuu akkaataa kanaan diraag yeroo goonu akkasitti nuuf hojjechuu danda'a hordoftoota keenya. Itti aansuudhaan raankii immoo akkamitti hojjechuu dandeenya isa jedhu ni ilaalla. Asirratti gara kiiboordii keenyaatti deemnee isas equal to rank open bracket asirraa tootaalii irraa yookiin immoo average irraa hojjettu. Yeroo mara average irraa hojjetama waan ta'eef averagein keenya maalirraa akka jiru waliin ilaalla. Asirraa fakkeenyaaf averagein keenya asiin h irra jira, asiin immoo 2 irra jira jechuudha. Kanaafuu h2 erga jennee koomaa jennaa. San booddee doolaar 2 doolaar h koomaa asirratti ammas itti deebinee qabxiin keenya bakka inni irraa ka'ee eegallee booddee salphaatti akkaataa inni itti hojjechuu danda'u waliin ilaaluu dandeenya jechuudha. Foormulaa keenya erga haala kanaan xumurree kaanee raankii irratti taab jennaanii haala kanaan raankii keenya hojjechuu ni dandeenya jechuudha hordoftoota keenya. Asirrattis akkas deebinee sekondii lamaaf pirees yookiin immoo gadi qabnee yeroo intinaa jennu ammas mallattoo sana nuuf fida. Isuma qabneetiyyuu akkas yeroo gadi harkisu haala kanaan raankii nuuf hojjechuu danda'a jechuudha. Salphaatti akkaataa kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf haala kanaan isinillee koompitara keessan irratti hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraa immoo daataa kana gara chaartiitti akkamitti hojjechuu dandeenya isa jedhu immoo waliin ilaalla. Dursa daataa kan keessan hundasaa select gochuu qabdu. Daataa hojjettan chaartiidhaan yookiin immoo giraafiidhaan akkaataa itti agarsiisuu dandeessan waliin ilaalla. Daataa kan keessan haala kanaan select erga gootanii booddee bakka silaa dhaxxanii tools bakka jedhu kana keessa galuu qabdu. San keessa erga galtanii booddee insert kan jedhu barbaaddu. Insertii keessa galtanii sana booda chart kan jedhu jira. Chaartiidhuma kanarratti kiliik gootu. Gosa chaartii hedduu jira. Gosti chaartii kanaa kun isiniif mul'ata jechuudha. Asirraa gosa chaartii barbaaddanii as keessa akkas dabarsitanii filachuu ni dandeessu. Kanaaf ani isa kanarrattan jedha. Isa jalqabarra jiru kana gosa garaagaraa jiru achirraa filattanii irratti galchuu ni dandeessu. Kanaaf chaartiin baay'ee salphaadha. Isa jalqabaa kanarratti mee kiliik yeroon godhu salphaatti haala kanaan select naa godha. Sana booddee okay kan jedhu gubbaa kana ni jira. Isarratti okay jettu salphaatti haala kanaan chaartii irratti hojjechuu ni dandeessu jechuudha hordoftoota keenya. Haala kanaan amma akkaataa kanaan chaartii hojjedheen jira. Akkasitti chaartii hojjechuu ni dandeessu jechuudha hordoftoota keenya. Inni kan biraa immoo haala tartiibaan yookiin immoo ordarii qubeetiin kaa'uu dandeessan sorting isa jennu sana jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti tartiiba qubeetiin jiru Gurmeessaa Diimaa Muktaar jedha. Kana tartiiba qubeetti deebisuudhaaf akkaataa itti waliin goonu ilaalla. Jalqaba dursa daataa keessan select gootu. Daataa keessan erga select gootanii kaatanii booda neemiin qabatu haga kan barataa maqaa barataa qofaa
select goona. Erga select goonee booddee tuulsii keessa dhannee galleetiyyuu as keessaa data kan jedhu ta'e ni tuqna. As keessaa ascending and descending waan jedhu jira. Ascending jechuun A up to Z tartiiba qubeetiin kan kaa'udha. Descending kan jedhu immoo Z'dhaa haga A'tti kaa'a jechuudha. Garagalchee faallasa kanaa jechuudha. Kanaaf nuti immoo ascending barbaanne waan ta'eef ascending isa jedhu irratti tuqnaa jechuudha yeroo tokko. Haala kanaan ascending irratti yeroo keenya data kan keenya tartiibatti nuuf deebisuu danda'a jechuudha hordoftoota keenya. Haala kanaan tartiibatti yeroo deebisnu akkaataa kanaan tartiibatti nuuf deebisuu danda'a jechuudha hordoftoota keenya. Kanaaf haala kanaan tartiibatti deebisnaa jechuudha. Itti aansuudhaan mata duree isaa kan adda gochuudhaaf boolde gochuudhaaf immoo bakka lakkoofsa tokko sanarra dhaxxaniitu yeroo tokkitti akkasitti tuqxaniitiyyuu select gootu. San booddee bakka tools jedhu kana dhaxxanii gara kanatti as deebitaniitu foormaatii keessa galtu. Font size isaallee asirraa akkasitti dabaluu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaan asirraa 14 jedha. Akkasitti 14 gochuu ni dandeessu jechuudha. Itti aansuudhaan ammas boolde gochuu yoo barbaanne illee akkasitti boolde gochuu ni dandeenya. Sararaan gochuu yoo barbaanne illee akkaataa kanaan teebiliitti gochuu ni dandeenya jechuudha hordoftoota keenya. Akkaataa kanaan bifa kanaan Excelii keenya fayyadamuu ni dandeenya. Kanaaf hordoftoota keenya afaan Oromoodhaan haala kanaan moobaayila keessan irratti Excelii salphaatti hojjechuu yoo barbaaddan, chaartii illee hojjechuu yoo barbaaddan haala kanaan hojjechuu ni dandeessu. Kanaaf waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna. Peejii keenya like, share, subscribe gochuun hiriyoota keessaniin gahaa isiniin jenna. Ciao, nagaan oola.